osoo akkatti ilmi namaa yogguu atiin duute rifeensa irraa guyyaa atiin duute maatiin kee hunduu iyyanii bakka kaayan dhabanii iyyanii lafa yeroo muraasa booda fudhanis awwaalan san booda qabrii kee irraa galaniitti keessummaa keessummeessu wal sabbarsiisanii waa'ee keetii haasa'uu dhiisanii wal sabbarsiisuu qabaratee guyyaa lammaffaa sanii keessummaa keessummeessu jedhanii tokkollee waan keetiin dubbatu tokkollee hin booyu warra alarraa fagoorraa amma taaziyaa kan itti dichabboon kun warri guyyaa toltuu dhufe qaata booddeessee keessummaa keessummeessuu fi mana qulqulleessuu fi keessummaadhaa shaayii buna dhaabuu qabaratee turtee osoo torbaan tokkoon geenye na warri sii boosuu duubee maatii keetilleen baatii takka booda namni hunduu si irraanfatee ilmaan keetilleen hajjabanii akka waan atiin kun duraan beekti jirretti si irraanfataniiti jiruu isaanii kun barnoota kun daldala hundi isaanii jireenya qotan. Baatii lamaa sadii booda qaata kee waan keetuu namni yaadachuu dhiisateeru. Osoo akkatti ilmi namaa dafees irraanfatu beekte jireenya kee guutuu ilma namaa jaalachiisu osoo hin taane rabbii kee jaalachiisu irratti murta. Jiruu tee rabbii kee jaalachiisu irra fixe malee jaalala ilma namaa irratti hin fixin. Keessattuu sooshaal miidiyaa tun ta'asin isii fedhii hordoftoota keetii guutuudhaaf waan hin taane dalee dubbuneen yogguu atiin duute gariin taraa takkaa poostii sun godhu. Gariin warra poostii si godhe jalatti innaa lillahi jee imimmaan ashaangulliitti gallakkisa. Ashaangulliittiin boo'a malee ifiin boo'a. Ati yeroo gartee ilma namaa jaalachiisuu dhiisii rabbi kee jaalachiisi. Nagaranaa jira. Osoo akkatti ilmi namaa yogguu atiin duute rifeensa irraa guyyaa atiin duute maatiin kee hunduu iyyanii bakka kaayan dhabanii iyyanii lafa yeroo muraasa booda fudhanis awwaalan san booda qabrii kee irraa galaniitti keessummaa keessummeessu wal sabbarsiisanii waa'ee keetii haasa'uu dhiisanii wal sabbarsiisuu qabaratee guyyaa lammaffaa sanii keessummaa keessummeessu jedhanii tokkollee waan keetiin dubbatu tokkollee hin booyu warra alarraa fagoorraa amma taaziyaa kan itti dichabboon kun warri guyyaa toltuu dhufe qaata booddeessee keessummaa keessummeessuu fi mana qulqulleessuu fi keessummaadhaa shaayii buna dhaabuu qabaratee turtee osoo torbaan tokkoon geenye na warri sii boosuu duubee maatii keetilleen baatii takka booda namni hunduu si irraanfatee ilmaan keetilleen hajjabanii akka waan atiin kun duraan beekti jirretti si irraanfataniiti jiruu isaanii kun barnoota kun daldala hundi isaanii jireenya qotan. Baatii lamaa sadii booda qaata kee waan keetuu namni yaadachuu dhiisateeru. Osoo akkatti ilmi namaa dafees irraanfatu beekte jireenya kee guutuu ilma namaa jaalachiisu osoo hin taane rabbii kee jaalachiisu irratti